magaalonni walta'insaa fi qindoominaa hojii misooma jidduu isaaniitti cimsuun badhaadhina waloof hojjechuu qabu jedhan ministeer deetaa ministeera magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa obbo Faantaa Dajanee. Waldaan walta'insa magaalota Itoophiyaa wixinee imaammata misooma magaalaa haaraa irratti qooda fudhattoota waliin magaalaa Adaamaatti mari'ate. Waltajjicha irratti ministeera magaalaa fi bu'uuraalee misoomaatti ministeera deetaa damee kenniinsa tajaajila bulchiinsa magaalotaa obbo Faantaa Dajanee dabalatee kantiiboota 50 ol magaalota Itoophiyaa irraa walitti babba'an argamaniiru. Kaayyoon marii kanas imaammata misoomaa magaalota haaraa irratti muuxannoo raawwii Smart City fi sirna kaadastaraa akkasumas tooftaa sassaabbii galii irratti hubannoo kennuuf ta'uun ibsameera. Waltajjicha kan qopheesse waldaa walta'insa magaalota Itoophiyaa yoo ta'u, waldichi magaalota 84 kan hammatee fi magaalummaa babal'isuun jiruuf jireenya jiraattota fooyyeessuuf hojiilee hojjetaman keessatti gahee isaa bahachuuf heeyyama bulchiinsa magaalotaan dhaabbatee bu'aaf kan hin hundoofnee fi itti gaafatamummaan isaa miseensotaaf kan ta'e dhaabbata miti mootummaati jedhan ዳይሬክተሪ waldaa walta'insa magaalota Itoophiyaa obbo Andu'aለም ጤናው የኢትዮጵያ ከተሞች የትብብር መድረክ በአሁኑ ወቅት ከ80 በላይ ከተሞችን በአባልነት አቅፎ የያዘና ከተሜነትን በማስፋፋት የነዋሪዎችን የኑሮ ደረጃ ለማሻሻል በሚደረገው ጥረት የበኩሉን አስተዋጽኦ ለማበረከት በመስራት ላይ የሚገኝ የከተሞች ማህበር ነው። ትብብር መድረኩ ወልዳን walta'insa magaalota Itoophiyaa yeroo ammaa magaalota 80 ol kan hammatee fi magaalummaa babal'isuun jiruu fi jireenya jiraattotaa fooyyessuuf hojiilee hojjetaman keessatti ga'ee isaa ba'achuuf heeyyama bulchiinsa magaalotaan dhaabbata bu'aadhaaf kan hin hundoofnee fi itti gaafatamummaan isaa miseensotaaf kan ta'e dhaabbata miti mootummaati. ይህ ተቋም ሀገራችን ውስጥ በሚገኙ ከተሞች በጎ ፍቃድ አማካኝነት የተመሰረተና ተጠያቂነቱም ለአባላቱ የሆነ ለትርፍ ያልተቋቋመ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት ነው። ሚኒስቴር መጋላ ፊ bu'uuraalee misoomaatti ministeer deetaa damee kenniinsa tajaajila bulchiinsa magaalota obbo Faantaa Dajanee maricha irratti argamuun akka dubbatanitti magaalonni guddina biyya tokkoof murteessaadha. Hundi isaanii tajaajila bu'uuraa jiraattota biyyattiif kan kennan yoo ta'u, guddina magaalaa tokkoof muuxannoo gama hundaan jiru fudhachuun barbaachisaadha jedhan. ሁላችንም እንደምናውቀው ከተሞች ለአንድ ሀገር ልማትና እድገት ወሳኝ ናቸው። ከተማ እንግዲህ ከዚህ ያለን ከንቲቦች እና የከተማ አስተዳደር አመራሮች የከተማ ልማት ሚኒስቴር አመራሮች የምንመራው ከተማ ነው። ከተማ ሲባል ያወቀና የነቃ ህዝብ የሚኖርበት መብቱን hundumti keenya akkuma beeknutti magaalonni guddinaa fi misooma biyya tokkoof gumaacha olaanaa qabu. Addunyaa kamiyyuu keessatti magaalonni giddugala bulchiinsaa, misooma, gabaa fi kenniinsa tajaajilaati. Kanaaf yeroo ammaatti akka addunyaatti dinagdee magaalotaa saffisaan gaggeeffamaa jira. Akka addunyaattis akka biyya keenyaatti magaalota hedduu keessatti lakkoofsi uummataa daran dabalaa dhufeera. Kanaaf magaalonni sirna kaadastaraa sirriitti ilaaluu qabu. Akka muuxannootti hojiin magaalaan Adaamaa hojjete baay'ee gaariidha. Magaalittii keessatti guutummaa guutuutti lafa magaalittii keessatti argamu galmeedhaan fixaniiru. Akkasumas gama carraa hojii uumuutiinis magaalittiin hojii guddaa hojjettee jirti. ኦንላይን ሰርቪስ ይሰጣሉ በቅርቡ። ይሄ በጣም ቤስት ስራ ነው የሰራው። ሁለተኛ የስራ እድል ፈጠራም በጣም ጥሩ የሰሩት ስራ አለ። ሂዶ ተጠቃሚነት ነው። በዚህም ላይ ስራ ሰርተዋል። ከንቲቦኒ magaalota Itoophiyaa adda addaa irraa dhufan tokko tokko gama isaaniitiin wixineen kun yeroo hojiirra oolu magaalota keessatti hojii misoomaa irratti hojimaata danqaa ta'an sirreessuun magaalli saffisaan akka guddattu ni taasisaa jedhan. Wixineen kun gaafa hojiirra oolu keessumattuu danqaalee hojii misoomaa magaalaa keessatti rakkoo ta'an akkasumas wantoota akka qaawwaatti labsiiwwanii fi imaammatoota 1997 ba'an irratti jiran fooyyessuudhaan magaalli karaa ariifataa ta'een akka inni guddatu keessumattuu dinagdee qabu potenshaala magaalli tokko qabu adda baasuudhaan dinagdee magaalli kun qabu walitti fidamee akkamitti magaalli guddachuu danda'a kan jedhu galii irratti ta'uu danda'a. Qabiinsa lafaa magaalota biyya keenya keessatti keessumattuu baay'een isaa lafti iddoon itti saamamuun jiraata ijaarsa seeraan alaatiin
lafti immoo qabeenya guddaadha magaalaa keessatti. Kanaaf itti fayyadamni lafaa kunillee akkaataa kamiin fooyya'uu danda'a kan jedhu sirna kaadaastaraa magaalota keessatti akkamitti diriiree lafti magaalaa keessa jiru karaa mobaayilaa ta'een karaa sirrii ta'een akkamitti magaalli itti fayyadamuu dandeessi kan jedhus keessatti haammatee kan qabu. Biyyi guddachuu kan dandeessu magaalonni wal deeggaran ka'umsa guddina biyyaatis baay'een isaa diinagdeen baay'een magaalatti kan jiru jechuudha. Kanaaf isa kana wal deeggaruudhaaf magaalonni wal deeggaruudhaaf waliin guddachuudhaaf mariin kun murteessaadha. Kanaaf magaalaan Adaamaatis hojiiwwan Smart City irratti jalqabde magaalota biraa irrattis babal'atee akkaataa ittiin wal deeggarree magaalonni guddina biyyaatiif galtee mataa ofii danda'e akka galchuu danda'aniif jechuudha.